Isiniif dhufnee jira. Viidiyoo keenya laayik gochuudhaan nu faana tura. Egaa paartii 3 irratti guyyaadhaan tana baangiraawundii keenya akkamitti rimuuvii goonaa kan jedhu baangiraawundii biraa akkamitti galchina kan jedhu qabannee isiniif dhufnee jirra. Duraan dursee as bira wiindoo keessan keessa seenuudhaan leerii banadhaas tura wayii immoo F7 kiiboordii keessa irraa fayyadamuudhaan banuu dandeettu jechaadha. Egaa adeemsi keenya karaa baangiraawundii keenyaatti yoo deebinu as bira baangiraawundii rimuuvuudhaaf kuwik selekshinii fayyadamuu dandeettu jedhee isinitti agarsiisee jira paartii 1 irratti. Tuuloonni biraas osoma jiruyyuu kuwik selekshinii baay'ee hedduu natti tola. Isaan saalleektii goonee diraag gooniitiin ni baasna jechaadha. As bira saayizii isaa xiqqeeffachuudhaan malee pilaasiidhaan diraagiin gootanii gasii as biras diraagiin gootu. Ergasii diraagii erga gootaniin booda asii riifaayin kana keessa seenuudhaan boca rifeensaa fa'aa kan jalaa bade ol deebisuu ni dandeettu. Rifeensa noormaalii filaa jiru fa'aa yeroo isin jalaa badu as bira saayizii isaa dabaluudhaan qannasuudhaan hojjechuu ni dandeettu. As biras ismuuzii kanallee dabalachuu ni dandeettu. Feezarii kun taafuu ergasii okee jennaatiin as bira immoo bocni isaa kan jalaa dabee jiru sirreeffachuu ni dandeenya. As bira akkuma paartii 1 irratti isin agarsiisetti aaltii yoo tuttani saayizii isaa isinii wanni isaa maanis yoo godhe isinii qalbii yaraa dibdan san isinii halluu isaan isinii haqaa isinitti agarsiisee jira. Aaltii wayii immoo gubbaa san irratti maanis afaan galchuudhaan isa fayyadamuu ni dandeettu isin jedha. Yaa'u fakkeenyumaa fi wanta taatee fi ergasii kanas as bira jidduu tanas ni baafanna. Yoo kan maawusiidhaan fayyadamtan taate aaltii keessan gadi kiliik gootanii ibdaniitiin saayizii isaa xiqqeeffataa guddifachuu hin dandeettu. Wayii immoo kontirool pilaasii fi maayinisiidhaan kiiboordii irraa dabalataa qannifachuu hin dandeettu. Isin kiliik yoo gootan inni AI fayyadamuudhaan selektii godhee diraagotti isin baasa jechaadha. Ergasii asinis baangiraawundii isaa rimuuv irraa gochuu hin dandeettu. Haala kanaan karaa biraatiinis ni jira. Baqaamaa anaafis asinis waan naan tolu asuma karaa kanaan qabadhaadha. Wanta biraa immoo as bira fakkeenyaaf jidduu rifeensaa kana baasuudhaaf maajik istiraasii ni jira. Maajik istiraasii fayyadamtanii baasuu hin dandeettu jechaadha. Kana suuraa keessa irratti gadi bistanii booda as bira zuungatuudhaan naannoo san zuungatuudhaan maajik istiraasii keessanii balleessuu hin dandeettu jechaadha. Haala kanaan balleessuu hin dandeettu jechaadha. Ergasii ergaa kana xumuraniin booda suuraa keenya ergaa selektii godhannee baafanneen booda baangiraawundii keenya godhannaa wayii immoo suuraa keenya muktuulii fayyadamuudhaan achi fiduu ni dandeenya. Wayii immoo asumatti suuraan keenya osoo taa'uyyuu baangiraawundii keenya qabanneetiin suuricha irratti fiduu galchuu ni dandeenya jechaadha. Haala kanaan suurichi akkanatti ergaan galee booda eega kanatti qirtsisaafis irra dabarsitanii sirreeffatanii booda haala kanaan biyaansi kana yoo ta'e iddoo isin bareeda dhiyaadha haala isin jedhaani
Ergasii fakkii jenneetiin suuricha keenya irratti leerii keenya keessaa suuricha keenya irratti raayit goonee kazaan diraag gooneetiin suuricha keenya waliin baasna. Suuricha keenya ergaa ol baasneen booda haala kanaan baangiraawundii keenya jijjiirannee jirra jechaadha. Egaa itti aanseetiin baangiraawundii keenya akkamitti kalarii isaa beelar wayii immoo laayitii isaa jijjiiruu dandeenya kan jedhu itti aansinee ilaalla. Baangiraawundii isaa beelar gochuudhaaf as bira wayii immoo haala lama godhuu barbaadan as bira reektaangulaar kana fayyadamneetiin select irra goonaa jechaadha. Kan jirru baangiraawundii keenya irra ta'uu keenya adda baafannee leerii kana irratti yoo jidduu kanatti as bira yoo jiraattan sirriidha. As bira dhuftaniitiin kana sorry haala lamaan ni galchitu jechaadha. Ergasii lifti kilikii keessan caanuudhaan select inversing gootu. Kazaa egaa kanatti bakka lama qoonnee booda filtarii keenya keessa seenna. Filtarii keenya keessa erga seennee as bilar booksiin jira. Bilar booksii keessatti kalarii isaa halluu isaa miiksii gochuu hin dandeettu jechaadha. Dabalaatiin qannasaatiin fayyadamuu hin dandeettu jechaadha. Haala biraatiin immoo asuma bilar booksii keessa deebitanii leensii booksii keessa seentu. Ergasii as bira wanni keenya bicha baakgiraawundii keenya bicha halluu isaa jijjiirreetiin fayyadamuu hin dandeenya jechaadha. Kanneen keessaa fayyadamuutiin kun biraatiin asirraa biraatiin as dhiistanis kanneen fayyadamaatiin diizaayinii keenyaan haala barbaadnee as bira reeshoo isaa fa'aa dabaluudhaan haala barbaadneen hojjechuu hin dandeenya jechaadha. Anamma baangiraawundii kiyya bilaakii godheetiin isaa waa hojjechuu hedduufi karaas isin deebisaa jechaadha. Duuba deebineetiin duuba deebi'uudhaaf kontirool Z fayyadamuu dandeettu. Si'a lama yoo duuba deebi'uu barbaadan kontirool Alt Plus Z fayyadamuu dandeettu jechaadha. Wayidammoo as edit kan jedhu kana keessaan fayyadamuu dandeettu jechaadha. Ergasii anamma baangiraawundii kiyya daarkii mooddii irra deebiseetiin daarkii mooddii karaa daarkii mooddii sissisuudhaaf laayitii isaa halluu isaa jijjiiruudhaaf fayyadamuudhaaf kontirool pilaas U tuttu ergasii kun ergasii baheetii kalarii isaa jijjiiruu hin dandeettan dammoo kan bichaa xiqqoo karaa dukkanaatti sissee gara dukkanaatti sissee ergasii okkee jedheetan as bira filtariima keessa laayitii biraa galfachuudhaaf laayitii akka aduu Jinder kan jedhu kan keessa seenaa. Jinder kan keessa leensi filarii keessa seenaa. Ergasii as bira dhufeetiin tana halluu tana akka aduu xiyyaa kana isan hanga barbaadanii diizaayinii barbaadanii karaa kamiin akkasii ta'uu galchuu hin dandeettu. Ergasii ergaa akkanatti galfameen booda halluu adjustmentii hojjannaa jechaadha. Kalarii keenya wal fakkeessuudhaaf as keessa imeejii keessa ni seenaa, adjustmentii keessa ni seenaa. Biyyaansi anas keessa select kalarii fayyadamu waan ta'eef isin immoo kunniin hundinuu kalarii isaa hojjechuudhaaf wantoota isin gargaaru jechaadha. Kontirool pilaas U'dhaas fayyadamuu dandeettu, kontirool pilaas P fayyadamuu dandeettu, kalarii hedduu isaa kanneen fayyadamuu dandeettu jecha kiiboordii keessanirra. Wayita immoo as keessa intanitiin adjustmentii kan jedhu kana keessaa kalarii isaa hojjechuu hin dandeettu jechaadha. Ergasii halluu isaa yoo ani hojjedhu fuula isaatiin irra laalaatiin hojjechuu dandeettu jechaadha. Amma kalariin keenya kan jiru baangiraawundii qofarra jira. Baangiraawundii qofarra waan jiruuf kan baangiraawundii irraa qofa hojjetaa jira jechaadha. Ergasii kan walitti qabdanii hojjechuu barbaadan kana filaatti jettanii walii hidhuu dandeettu. Garuu kan fotoolee addatti hin qannasaa hin dabalaa hojjettan fotoo dhufuudhaan imeejii keessa seentaniitiin adjustment leevilii keessa seentu as biraan eessa biraan gurraachatee jira kan jedhu
sira haala kanaan isaa of fakkeessuun madinaa jechaadha. Dabalaan kanisni wayidamuu sira mutasni kanisniitiin isaa of fakkeessuun madinaa jechaadha. Baangiraawundii keenyaan erga wal fakkaatiin booda suuraan keenya ergasii bakkee jennaa. Ergasii booda suuraan keenya erga akkan baasnee booda walitti filaatanii gootan jechaadha. Filaatanii erga gootanii booda yoo filaatii gootanii suuraa keenya amma booda wal hidhamee jira jechaadha. Baangiraawundiin keenyaa fi suuraan keenya wal hidhamee jira. Kararii hojjedhalee jettan halluu adda addaa itti dabalatan asumaan koontiroolii wayidammoo karar baalaansii jedhatan koontirooliidhaan fayyadamtanii dalaguu dandeettii jechaadha. Haala kanaan jechaadha. Isarratti akkanatti hojjechuu dandeettii jechaadha. Koontirool baalaansiidhaanis hojjechuu dandeettii jechaadha. Yaa karar adjeesmentii waan ta'eef kun karar adjeesmentii wayidammoo as keessaan argattu jechaadha. Kan keessaa kan barbaadan fayyadamtaniitiin akkana hojjechuu dandeettii jechaadha. Fuulduraachuun keenya walitti waliin ka'ee haala kanaan hojjennee jirranuu isinii kanaa ol akka hojjettan abdiin qaba. Viidiyoo kiyya sabiskiraayib gochuun dagatina. Paartii 4 irratti hanga wal agarruufi turtii gaarii isin jedha. Paartii 4 irratti viidiyoo kana ta'u kwaalitii eessisiitiin qabadhee isin dhufa. Viidiyoo kiyya laayik gottanii sabiskiraayib godhuu, sheer gochuu, ni jajjabeessuu hin dagatina. Nagaan tura.